Akkam jirtu maatii Abdii Akkaadaamii. Kun herreega kutaa 12ffaati. Part 5 Sum of Arithmetic Sequence ka jedhu waliin ilaalla jechuudha. Duruma akka kanaan dura Arithmetic Sequence fi Geometric Sequence ilaalle. Har'a immoo Sum of Arithmetic Sequence kan ilaallu ta'a jechuudha. Let us deal with this activity 1.5 from the textbook. This activity kuni waa'ee maalii akka haasa'u dura mee ilaalla. Activity kana keessatti find the sum of first 10 term of the sequence jedha. Sequence kana meeqan nuu kenname 5 isa tokkodha. Achiin immoo 15dha. Achiin immoo 25 35 asii meeqa first 10 term waan jedhuufi 1 2 3 4dha. Asiin 45 ta'a. 45 asiin immoo 55 asii 65 asii 75 meeqa 1 2 3 4 5 6 7 8 asii 85 asii 95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jechuudha. So hii kana walitti daana jechaadha. Maaliif inni kun arithmetic sequenceedha. Beekamaadha. Common difference isaanii 10dha jechuudha. Common difference 10dha. First termiin 1dha. Isaan kana walitti da'uudhaaf maal gootanii ida'amni isaa akkamittiin argamaa kan jedhu kan faana ilaallu ta'a. Kanaaf 5 ida'uu 15 ida'uu 25 ida'uu 35 ida'uu 45 ida'uu 55 ida'uu 65 ida'uu 75 ida'uu 85 ida'uu 95 ta'a jechuudha. Amma isa kana yoo walitti daatanii kanaa fi kana otoo walitti daanee 100 ta'a. 100 ta'a. Ida'uu isa kanaa fi isa kana otoo walitti daanee kunis 100 ta'a. 100 ta'a. Ida'uu isa kanaa fi kana otoo walitti daanee 100 ta'a kunis. Ida'uu wal fakkeeffachuuf jechuudha. Amma isa kanaa fi isa kana otoo walitti daanee 100 ta'a. 100 ta'a. Ida'uu amma immoo 45 fi 55 otoo walitti daanee 100 ta'a jechaadha. Kanaaf 100 meeqa jira jechaadha? 1 2 3 4 kanaaf deebiin isaa meeqa jechaadha? 500 ta'a jechaadha. Yoo waan kana walitti daanu 500 argannaa jechuudha. So isaan kuni arithmetic amma it takes time. Amma waan akkanaa kana walitti hida'uun teenyee walitti da'uun baay'ee yeroo nutti fudhachuu jira. Kanaafuu maal goona warreen akkanatti hida'an kana yoos arithmetic ta'e ida'ama isaanii kana foormulaadhaan gabaabsachuu ni dandeenya jechuudha. Hammaaf isaa kana walitti daane 500 akka argannu beekamaadha jechuudha. Kunuunsa kana 500 ta'a jechuudha deebiin isaa. Mee amma historical note kana mee waliin ilaallame. Maal jedhaa? Carl Friedrich Gauss jedha jechuudha. A teacher of Gauss at his elementary school asked him to add all the integers from 1 to 100. When Gauss returned with the correct answer after few moments, the teacher could only look at him in astounded silence. This is what Gauss did. Maal godhee amma barsiisaatti gaafate elementary schoolidha. Barattoota integerii lakkoofsa tokko aga 100tti walitti hida'aa jedhee gaafannaani barataan tokko achi keessaa osoo hin turin barsiisaa sana osoo akkuma barsiisaan sun gaaffii kana dhiyeessee fi maal godhe jechuudha. Akkuma barsiisaa kanaan gaaffii dhiyeessee fi tokko aga 100tti akkatti barreeffate tokko aga 100tti barreeffate akkatti erga tokko aga 100tti barreeffate asirraa ka'ees immoo garanatti dabarfate jechaadha. Ishii kanaan
S100 jedhe maaliifi baay'inni isaa 100dha. Ishii kanaanis immoo S100 jedhe maaliif baay'inni isaa 100dha. Amma isaan kana yoo dabilii ta'e jechaadha. Maaliif ishii kana lamaan yoo walitti hidhame maal argate? 2 times S100 argate. Wal qixa ta'a. Ishii kana yoo hundayyuu walitti hidhame kana 100 hundi isaa 100 garuu baay'inni isaa meeqaa? 100 jechaadha. 100 baay'isuu 100 argate jechaadha. Kanaaf irra lama yoo jedhe meeqa argate jechaadha? S100 is equal to maal jenneeni? 50 baay'isuu 100 ta'e jechaadha. Kanaaf kun immoo meeqa ta'a? 5,550 ta'e jechaadha. Ishii kana soo amma maaliif lamaaf irratti dabiliidha lanni kuni otoon ishii kanaaf kana qofaa walitti hidhame kanaafi 1,100 walitti hidhame 2,999 walitti hidhame 3,998 walitti hidhame 100 ta'aayyuu 100 sun immoo baay'inni isaanii meeqa? 50 jechaadha. Maaliif gara gimmaashaatti fideen jira waan ta'eef 50 baay'isuu 100 ta'a. Kunooti isa kana deebiin akkattiin 50 argachuun hin danda'ama jechaadha. Kanaaf barataan kuni foormulaa kanarraa ka'ame arithmetic sequence kanaaf foormulaa drive gochuun ni danda'ama ka jedhame kanaaf jechuudha. So mee amma foormulaa yeroo kana nu qusatu aawwannoo ta'an drive godhannu mee. The sum of Sn of first n term of arithmetic sequence amma maalinni asirratti the sum of first n termidha jechaadha. Ishiin kuni Sn durayyuu ilaallee jirra. The sum of first n termidha jechuudha. Arithmetic sequence with first term A1 and common difference D yoo nuu kenname akkamiin foormulaa sanatti fayyadamnaa ka jedhu ilaalla jechaadha. Kana jechuun maalinni Sn kan keenya the sum of first n terms of arithmetic sequence is given by n over 2 in the bracket A1 plus AN ta'a jechaadha. Kana foormulaa kanaatiin hojjechuun ni danda'ama. It is possible to derive. Akkamiin gochuun ni danda'ama kana yoo ilaaltanii kana jechuun maalinni amma A1, A2, A3, A4 akkasumatti itti fufee AN minus 1 AN kan keenyatoo maal ta'e kuni let this be arithmetic progression nuufaa ta'u jechaadha. Kan nuti barbaannu the sum of Sn barbaanna jechaadha. Sn keessan akkamittiin barbaaddattanii Sn is equal to maal jennaani A1 plus A2 plus A3 plus akkasumatti itti fufnee plus AN minus 1 plus AN ta'a jechaadha. Amma isa kana maaliin ibsuudha jechaadha? In terms of A1 and D dhaan ibsuudha jechaadha isa kana. In terms of A1 and D dhaan ibsina jechaadha isaan kana hundumaayyuu. Kana jechuun A1 dha. Kana jechuun immoo A1 plus 2D dha jechaadha. Ishii kana A1 plus D dha. Ishiin kun immoo A1 plus 2D dha jechaadha. Amma isa kana gara gashinees otoo idaane akkamittiin argattanii ishii kana Sn osoo hin jedhee is equal to asitti AN fudhadha jechaadha. Plus asitti immoo AN minus 1 fudhadha jechaadha. Plus asitti immoo AN minus 2 fudhadha jechaadha. Plus akkasumatti deeme plus asitti maalan fudhadha A2 fudhadha jechaadha. A2 fudhadha. Plus asitti immoo A1 fudhadha jechaadha iddoo kanatti A1. Ishii kana otoo walitti daatanii kan otoo hunda isaayyuu walitti daanee maal arganna? Sn 2Sn arganna jechaadha. 2Sn is equal to jennaani asitti ishii kanaaf ishii kana yoo daane A1 plus AN argadha jechaadha. Plus jedha jechaadha. Ishii kana lamaan walitti yoo idaane A2 amma fakkeenyaaf asitti otoon isinitti hime A2 plus AN minus 1 jechuuni is equal to ishii kana A2 jechuuni A1 plus D jechaadha. D jechaadha. Plus ishii kana jechuun immoo A1 plus ishii kanarraa tokko hir'ifna N minus 2 times D dha jechaadha. Times D taati jechaadha. Amma ishii kana yoo ilaale maalan argadha? A1 plus D plus asitti
A1 plus ND minus 2D. Amma ishii kanaaf kana A1 plus ishiin kunii fi ishiin kun asitti A1 plus jenna jechaadha. Kanaaf kana yoo walitti baay'iftan maal argattu? ND minus ishiin kun positive 1D dha. Ishiin kun minus 2D dha. It becomes D taati jechaadha. Kana jechuun maalinni A1 plus N minus 1 times D taati jechaadha. Ishii kana jechaan AN dha jechaadha. Kanaafuu isa kana jechuun maal jechuudha? A1 plus AN ta'a jechaadha. So ishii kanas ni barreeffadha. Ishii kana iddoo kanarratti maal arganne? A1 plus AN arganne jechaadha. Hundumti isaayyuu plus A1 plus AN ta'a. Plus yoo deemtan akkasitti asiinis plus A1 plus AN ta'a. Plus kunis immoo A1 plus AN ta'a. Same karaa kanaan akkasumatti yoo hojjettan jechuudha. Amma yoon akkasittiin ishii kana fudhadhe asitti mee asitti ishii kana isinii fudhadha. Kanarraa maalan argadha jechaadha? 2SN yoo ta'e baay'inni isa kanaa N dha jechaadha. Baay'inni A1 plus N kana baay'ina ishii kana tokko yoo jenne, ishii kanaan 2 yoo jenne, ishii kanaan 3 yoo jenne, baay'inni inni kuni ishii kanaan tokko jenna, ishii kanaan 2 jenna, ishii kanaan 3 jenna, asitti ishii kanaan N minus 1 jenna, ishii kanaan immoo N jenna jechaadha. Kanaafuu N into A1 plus AN ta'a jechaadha. Kanaaf ishii kana over 2 yoo jettan, ishii kana akkasiin balleessitu SN is equal to N over 2 in the bracket A1 plus AN ta'a jechaadha. Kanaafuu the sum of first n terms of arithmetic sequence maal ta'e jechuudha? N over 2 into A1 plus AN ta'e jechuudha. Asumarraa immoo but asitti AN jechuun AN is equal to A1 plus N minus 1 times D dha jechuudha. Ishii iddoo kana bakka kana yoo buuftan maal argattu? SN is equal to N over 2 in the bracket A1 plus bakka A1 plus N minus 1 times D arganna jechaadha. Ishii kana yoo hojjettan maal argattu? SN is equal to N over 2 in the bracket 2A1 plus N minus 1 times D jennaa jechaadha. Kuni formula n sum of arithmetic sequence jechaadha yookaan kanadha. Yookaan immoo isa kanas fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana kan nuti fayyadamnu first term fi last term yoo beekne, first term fi last term beeknaan isa kana fayyadamna. First term fi common difference immoo yoo beekne, isa kana sequence yoo nuu kennan isa kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Karaa kanaan barbaadachuu ni dandeessu. Mee example kana kitaaba keessan irra jirtu kana waliin ilaalla. Maal jedha example kuni? Find the sum of first 35 terms of the sequence whose general term is. Ilamma asirratti maal beekna jechaadha? First term beekuu nan danda'a. Maaltu naa kennamee jira? AN kan kiyya naa kennameetu jira. Maalan beekaa 5N naa kenname jechaadha. Asirraa A1 argachuu nan danda'a jechaadha. A1 kiyya meeqadha? 5 times 1 dha. Kun immoo 5 ta'a jechaadha. Asirratti immoo last terminis N 35 naa kennamee jira jechaadha. A35 is equal to meeqa jennaani? 5 times 35 ta'a. Kun immoo meeqa? 25 laman qaba. 15 17 ta'e jechaadha. Kanaafuu asirratti first term fi last term beeka waan ta'eef SN is equal to N over 2 in the bracket A1 plus AN ta'a jechaadha. N keenya 35 first 35 jedha waan ta'eef S35 is equal to 35 over 2 times A1 is 5 plus A35 jechaadha. A35 ta'a jechaadha. A35 175. Kanaafuu 35 irra 2 into 5 plus
175 ta'a jechaadha. Kun immoo maal ta'a? 35 irra 2 into 180 jechaadha. Kun immoo meeqa? 35 baay'isuu 90 jechaadha yoo waliin salphiftanii. Kun meeqa? 40 afuran qaba. Kun meeqa? 27 fi 4 31 ta'a jechaadha. 31 kunuuti. Kanaaf 3,100 ta'a jechaadha deebiin isaa. Kuma yoo baay'iftan jechuudha. Ishiin kun 40 27 fi 4 31 kun deebii ta'a. So the sum of first 35 terms isa kana list gochuun hin barbaachisu jechaadha. Amma first termii fi last termii beeknaan foormulaa ishee kana yoo fayyadamne deebii argachuun hin danda'amaa jechuudha. Mee asitti immoo gaaffiin kun akkamiin akka hojjetamu waliin ilaalla. Gaaffii kana hojjechuudhaaf maal gootanii? If the first term of first termii naa kennamee jira jechaadha. A1 is equal to 4 jenna jechaadha. And the common difference D is equal to meeqatu naa kenname? 5. Maal barbaadaa jedhame? Find the sum of first 40 termii jechaadha. S40 termii na gaafatee jira jechaadha. Amma kana jechuun Sn is equal to jenna jechaadha. N over 2 in the bracket A1 plus AN jenna jechaadha. Amma AN asirraa argachuun hin danda'amu. Garuu isa argachuurra iddoo AN sana A1 what is AN means kana jechuun N over 2 jenne A1 plus AN jechuun A1 plus N minus 1 times D. Jijjiiruudha jechaadha gara in terms of A1 and D dhaan ibsachuudha. Kun immoo wal qixata N over 2 into 2 times A1 plus maal arganne? N minus 1 times D arganne. A1 if D qabna, N qabna. Kanaafu N keenya kun SN keenya jechaadha. S40 jechuu iddoo kanatti wal qixata 40 over 2 in the bracket 2 times A1 is 4 plus 40 minus 1 39 times D is 5. Kun ishee kan akkasiin hojjechuun hin dandeenya jechaadha. Kun meeqa argannaa? 20 arganna jechaadha. Into ishiin kun 8dha ida'u. Kan ammoo yoo baay'iftan 45 afuran qaba. 15 19 ta'a jechaadha. 15 19 ta'a. 195. Kan ammoo yoo waliin baay'iftanii 20 baay'isuu kuni 203 ta'a jechaadha. 203 ta'a. Ishee kana asitti yoo dhufne so S40 is equal to meeqa arganna? 20 baay'isuu 203 jennaan jechaadha. 203. Kan ammoo yoo baay'iftan meeqa argattu? Kan baay'isuu kana 6 ta'a. Kana baay'isuu kana 0 ta'a. Kana baay'isuu kana 4 ta'a. Kanaaf duwwaa asitti daballaan 40 60 argannaa jechaadha. 4,060. Therefore, the sum of first 40 terms S40 is equal to meeqa arganne jechaadha? 4,060 argannaa jechaadha. Ishee kana akkasiin hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Isa kana example kanarraa waa hubachuu dandeessu jechuudha. Mee amma exercise kana akkamiin akka hojjettaniin highlight isaa isinitti hima jechuudha. So practice gochuu qabdu isinis. Find the partial sum of the following. Amma sitti maal isinii kennee jira? First termii isinii kenneeti jira. Last termii qabna jechaadha. So n keenya 10dha. Kanaafuu maal gootanii? Sn is equal to n over 2 into A1 plus AN jennaa jechaadha. N keenya 10 malee kun asitti nu kennee jira waan ta'eef ishiin kun last termiidha. So S10 is equal to 10 over 2 in the bracket jenna jechuudha. A1 is 2 plus AN keenya immoo A10dha. A10 this is A10. Kanaafuu asirraa maal argattu jechaadha? S10 is equal to 5 into 2 plus 21 ta'e jechaadha. Kanaafuu kun meeqa ta'a? 5 into ishii kana meeqa arganne? 23 ta'a jechaadha. 23. 20 kana 5 yoo baay'iftan 15 tokko qabna. Asitti
kudha tokko jechuudha. Baay'isuu irratti akka hin dogoggorre of eeggannoodha jechaadha. Kanaaf 100 fi the sum of first 10 terms of this sequence is 115 ta'a jechaadha. Mee osoo B argattanii B immoo hojjechuudhaa fi last kunoo ishee kana 26 isinii kenname jechaadha. The same process hojjettanii inni keessan 26 jechuun ishee kana maal gootanii asuma irratti S26 is equal to 26 over 2 into A1 plus A26 jettu jechaadha. Kanumaan argattu. A1 kan keessan 40, A26 keessan 0dha. Kanaafuu 40 da'uu 0, 40, 40 yeroo 2, 20 baay'isuu 26 jechaadha. 20 baay'isuu 26, 26 baay'isuu 2, 52, 52 500 fi 20 ta'a jechaadha. Kun meeqa 500 fi 20 yoo ta'e hin ta'a jechuudha deebiin isaa. Asitti immoo maal gaafatee jira? Inni kun immoo first termii fi D'tu nuu kenname jechaadha. Kanannaa isinii kenname maal fayyadamtu? Sn is equal to n over 2 in the bracket 2a1 plus n minus 1 times d ishii kana fayyadamnaa jechaadha. Maaliifi last termii hin qabnu a1 fi d qofaa qabnaa ishii kana fayyadamnaa jechaadha. Kanaaf amma n keenya 10 jedhee jira. S10 is equal to 10 over 2 in the bracket 2 times a1 is 2 plus 10 minus 1 is 9 times d is 3. Kunoo ishee kan akkasiin hojjechuu dandeessu jechaadha. Kun meeqa 5 4 hidha'u 27 jechaadha. Kun meeqa taati 5 baay'isuu 31 ta'a jechaadha. Kana yoo baay'iftanii 5 55 argattu jechaadha. A irra ka jiru kan. A 55 argattu. Baan yoo hojjettanii baanis Sn is equal to n over 2 times a1 plus n minus 1 times d jettu jechaadha. Asirraa n kan keessan asitti 12dha. So S12 is equal to 12 over 2 in the bracket 2 times 30 60 ta'a jechaadha. Hidha'u 12 irraa 11 ta'a. Baay'isuu diingan keenya negatiiva 5 ta'a jechaadha. So ishee kana yoo ilaaltanii 12 6 jennaanii kanammoo 60 hir'isuu 55 ta'a jechaadha yoo baay'istan. Kun immoo meeqa 6 baay'isuu 5 ta'a jechaadha. 6 baay'isuu 5 immoo meeqa ta'a jechuudha 30. Kanaaf the sum of first 12 term of this sequence becomes 30 ta'a jechuudha. Akkasiin hojjechuu ni dandeessanii. May further on arithmetic sequence kana jechuun maalinni direct kallattiidhumaan A1 fi D yoo nuu kenname yookiis immoo A1 fi N yoo nuu kenname formulaa sana keessa substitute gochuun ni danda'ama. Amma immoo mee otoo A1 fi D sana nuu kenniin yookaas immoo A1 fi N keenya nuu kenniin akkamiin samii kana argachuu dandeenya ka jedhutti deemna jechuudha. So amma asirraa maaltu isinii kenname? Find the sum of S7, the sum of first 7 terms of arithmetic sequence, whose fourth term is 2 and whose seventh term is. Kana jechuun maalinni end jedhee nuu kennameetu jira. Asitti A4 is equal to meeqa 2 endaadha kuni. A7 kun nuu kennameetu jira meeqa 17. Kan immoo arganne beekna jechuudha. Akkamittiin akka barbaannu common difference arganna jechuudha dura. D is equal to A7 minus A4 divided by 7 minus 4 jettu salphumatti jechaadha. Kanaafuu waan dheeraa kanaa simultaneously hojjechuu sin gaafatu jechaadha. D argannaan deebii argachuu dandeessu waan ta'eef. A7 17dha. 17 hir'isuu A4 jechuun immoo 2dha. Irra 7 minus 4 meeqa ta'a? 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu 17 irraa 2 15 ta'a. 15 irra 3. 15 irra 3 jechuun 5 argannee jechaadha. Diin keenya 5dha.
D edda argattanii maal barbaaduu dandeessu? A1 barbaaduu dandeessu jecha. Eessarraa argattu? Yookaan kan fayyadamtanii A1 keessan argattu. A1 keessan argattan taanaani N'n kan keessan torba isinii kenname waan ta'eef A1 fi D foormulaa keessan fayyadamtanii argachuu dandeessu jechaadha. Akkamii? A4 jechuun A1 plus 3D jechuudha. D qabna immoo. So A4 qabna 2 qabna wal qixa ta'a. A1 plus 3 times D kan keenya 5 jechaadha. Kanaafuu 2 is equal to A1 plus 15 jechaadha. Kan akkana yoo dabarsitanii A1 meeqa arganna? Minus 13 arganna jechaadha. A1 minus 13 argannaani D kan keenya 5dha. Kanaaf S N foormulaa keenya fayyadamna. N over 2 into 2 times A1 plus N minus 1 times D dha jenna. N keenya nuu kenname torba. So S7 is equal to 7 over 2 in the bracket 2 times negative 13 plus 7 minus 1 is 6 times D is 5. Ishee kana bakka buufannaa jechaadha. Kanaaf kun meeqa taati? 7 over 2 in the bracket negative 26 plus 30 akkas ta'a jechaadha. Kun meeqa? 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu ishiin kun torba irra 2 baay'isuu 4tti jennaan jechuudha. Ishee kana immoo yoo baay'ifnu meeqa arganna? 14 arganna jechaadha. Therefore, the sum of first 7 terms of this sequence is 14 ta'a jechaadha. 14 jechuun ni danda'ama. Akkasiin hojjechuu dandeessu jechaadha. Amma immoo kan nu gaafatu example kanarratti maal nu gaafateeti jira? For given arithmetic sequence samiitti nuu kennameeti jira. A1 nuu kennamee jira. Maal barbaada jedha? A10 barbaada jedha jechaadha. Ilamma A1 fi last term nuu kennamee jira jechaadha. N keenya 10 jechaadha. Kanaafuu maal gootu? Sn asitti Sn is equal to N over 2 in the bracket A1 plus AN yoo fayyadaminaa wayyaa jechaadha. Maaliifi first termiin naa kennamee jira, last termii beeka jechaadha. Kanaafuu S10 kuni S10 is equal to 10 over 2 in the bracket A1 qaba jechaadha. 3 ida'u A10 dha jechaadha. A10 ishii kana akkasumatti barreeffadha jechuudha. Amma yoon ishii kana bakka buufadhe kun 165. A10 naa kennamee 165. Kun immoo 5dha. Biraakeetti keessatti 3 ida'u A10 dha jechaadha. Amma ishii kun meeqa? 165 wal qixa ta'a. Kana yoo ittiin baay'iftanii 15 ida'u 5 A10 jennaan jechaadha. Kana yoo akkana dabarsine 150 arganna. 150 wal qixa ta'a 5 A10 arganna jechaadha. Nuti A10 barbaanne waan ta'eef divide by 5 divide by 5. Ishiin kun hin baddi. Kanaafuu A10 keenya meeqa jechuudha? 15 3 30 ta'a jechuudha. Kanaaf A10 keessan akkasiin barbaaduun ni danda'ama. Gaaffilee isiniif kenname karaa kanaan yoo hubattan akkasiin yoo hojjettan baay'ee milkaa'uu dandeessu jechuudha. Amma inni biraa immoo find the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 10 jedha. Amma sirratti hojjechuudhaa fi akkuma arithmeetikii ta'e kana arithmeetikii kamiifiyyuu foormulaa isaa fayyadamnee ida'uu ni dandeenya jechuudha. Amma maal jechuu jira? Lakkoofsota tokko haga 100tti jiran kan 10 firaman ida'ama isaanii barbaadaadha. Amma kana barbaaduudhaaf maal gootanii? The first element barbaaduu qabdu jechaadha, which is divisible by 10. Tokko 10 hin hiramu haftee qaba. 2 hin hiramu, 3 hin hiramu, haftee malee kan hiramu barbaanna jechaadha. 5 hin hiramu, duwwaa tuqaa 5 ta'a. 6 hin hiramu, deesimaala ta'a. Haftee qaba jechuudha yookaan hin ga'u jechuudha. 6 hin hiramu, 7 illee akkasuma, 8 illee akkasuma, 9 akkasuma, 10 jechaadha tokkoffaa. Inni jalqabaa 10dha jechaadha. Maaliifi first termiin keenya 10dha, which is divisible by 10. From 1 to 100, the first element which is divisible by 10 is 10 ta'a jechuudha. Achiin immoo inni itti aanu multiplesii kanaatiin deemna 20 ta'a jechaadha. Inni itti aanu
30 ta'a jechaadha. Inni itti aanu 40 ta'a jechuudha. Inni dhumaa meeqa ta'a? Kan 10 firamu 100 ta'a jechaadha. From jedhe waan ta'eef including zennidha jechuudha kan nuti ilaallu. Baay'ina isaanii kana 1, 2, 3, 4, 5 jennee yoo lakkoofne meeqa ta'a akka jedhu argachuu barbaaddanii maal gootu? AN is equal to A1 plus N minus 1 times D jenna jechaadha. N's termii fayyadamna. AN keenya last termiidha 100 dha jechaadha. Is equal to A1 keenya 10 dha. Ida'u N kanan dhannu meeqa baay'inni isaanii ka jedhu N minus 1 times D kan keenya 10 dha jechaadha. Ishii kana yoo ilaaltanii 100 wal qixa ta'a. 10 ida'u 10 N minus 10 ta'a. Kuniif kuni asumatti baddi. Kanaafuu 100 wal qixa ta'a. 10 N ta'a jechaadha. Over 10 yoo jettanii kuniin baddi. N keessa meeqa jechuudha? 10 kana jechuun kanarraa kaatanii 1, 2 jettanii yoo lakkooftan aga 100tti 10 baay'inni isaanii 10 dha jechaadha. Erga baay'ina isaanii 10 argattanii A1 qabna, D qabna, maal gootu? Sn is equal to N over 2 into 2 times A1 plus N minus 1 times D jenna jechaadha. Ishii kana maal gootanii? S10 jenna jechaadha. 10 over 2 into 2 times A1 kan keenya meeqadha? 10 dha jechaadha. Ida'u 10 hir'isuu tokko 9 dha. Baay'isuu 10 jenna jechaadha. Kun meeqa ta'e? 5 ta'e. Kun immoo 20 ida'u 9 baay'isuu 10 meeqa ta'a? 90 ta'a jechuudha. 90 ta'a. Ishii kana yoo walitti daatanii 5, 20 fi 90 walitti yoo daatanii 110 ta'a jechaadha. 110 immoo 5 yoo baay'iftanii 500 fi 50 argattu jechaadha. Kanaaf the sum of first 10 terms. Ishiin kun first 10 termidha jechaadha. Maaliif lakkoofsa tokko haga 100tti jedhame sana keessaa kan 10 firaman baafanneerra jechuudha. Baay'inni isaanii 10 walitti immoo yoo daatanii 550 argattu jechuudha. Karaa kanaan irra deddeebitanii yaaduu qabdu jechuudha. May exercise from your textbook 1.5 kana ilaalla. Gaaffiin kuni find S5 jedha. Arithmetic whose third term is 5 and fixed L argitanii 2 different arbitraries other than A1 and D2 nuu kenname jechaadha. Innaa sana jalqabatii argachuu qabdu. D argattanii immoo tokkoosaa fayyadamtanii A1 argachuu qabdu jechaadha. A1 argattaniitu taanaani formulaa A1 fi D sana fayyadamnee waan nuu kenname sana, waan nu gaafate sana barbaaduun hin danda'ama jechaadha. Maaltu isinii kenname? Tokkoffaa yoo hojjennee kan nuu kenname A3 nuu kennamee jira. Meeqa? 5 jechaa jira. And A5 nuu kennameetu jira. Meeqa? A5 11tu nuu kenname. Asirraa D argachuun dirqama jechaadha. Maaltu nu gaafatame? The sum of first 5 termidha jechaadha. S5tu nu gaafate jechaadha. Ishii kana. Amma A1 fi D qabaachuu qabna jechaadha kan hojjechuudhaaf. Hiikni akkamittiin argadhaa? Is equal to akkuma kanaan dura isinitti hime A5 minus A3 over ishuma kana sabscriptii kana 5 minus 3 jennaa jechaadha. Waan baay'ee deemuu hin qabdan qormaata irratti saffisaan deebii argachuu qabdu waan ta'eef samaltiin asii deemtanii dogoggora biraa isinitti uumuu danda'a waan ta'eef yoo kana fayyadamtan salphumatti argattu jechuudha. A5 jechuun 11dha. Hir'isuu A3 jechuun 5dha. Irra 5 minus 3 jechuun 2dha. Kana jechuun 6 jechaadha. 6 irra 2 jechuudha. 6 irra 2 jechuun 3. D keenya argannee hin jirra jechaadha. D argannaani A1 kiyya kun asuma ishii kana fayyadamee argachuu nan danda'a jechaadha A1. Maaliif A3 jechuun A3 is equal to A1 plus 2D jechuudha. 2D jechuun A3 5dha naa kennamee jira. Wal qixa ta'a. A1 jechuun hin beeknu plus 2 times D keenya 3 jechaadha. So 5 wal qixa ta'a. A1 plus 6 ta'a jechaadha. Asumarraa maal argattu? A1 meeqa arganna? Negatiiva 1 arganna jechaadha. A1 negatiiva 1 arganne taanaani kallattumaan S keenya barbaaduun ni danda'ama jechaadha.
akkam gootanii Sn asumatti Sn is equal to n over 2 in the bracket 2 times A1 plus n minus 1 times D jennaanii jechuudha. Ishiin kun n kan keenya nuu kennamee jira 5dha. Kanaafuu S5 is equal to 5 over 2 in the bracket 2 times A1 2 times negative 1 plus n keenya 5 hir'isuu tokko 4dha. 4 keenya immoo 3dha. Waliin baay'ifnaa jechaadha. Kana jechuun 5 over 2 in the bracket kuni negative 2 ta'a jechaadha. Ida'uu ishii kana waliin baay'iftan 12 ta'ati jechaadha. Negative 2 ta'uu 12 10 ta'a jechaadha. 10 5 jechuudha. 5 baay'isuu 5 meeqa ta'a jechuudha? 25 arganna. So the sum of first 5 terms of arithmetic sequence becomes meeqa jechuudha? 25 ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaas akkasumatti hojjettu jechaadha. Amma first term isinii kenne last term qabdu jechaadha. Amma ishii kana beekuun hin dandeenya jechuudha. Uumaa baay'ee maal nu gaafate given AN barbaadee jedhe. AN asirraa first term qabaa. Ishii kana AN kiyya argachuu nan danda'a. Maaliif A1 fi D argadheera taanaani gara biraayyuu nan geessu jechaadha. Hojjedhee argachuu nan danda'a. Maal gootanii gaaffii lammaffaa asumatti yoo hojjenne gaaffii lammaffaa asumatti isinitti agarsiisa. Maal isin gaafate A1 meeqa kenne 1dha jechaadha. And A8 find A8 and AN jedha. Maaliif SC kana qabna waan ta'eef n keenya nuu kennameeti jira jechaadha. N is equal to meeqatu nuu kenname 8. Kanaaf Sn is equal to n over 2 jenna jechaadha. A1 plus AN jennaan ishii kana jechaadha. N keenya 8 waan ta'eef S8 is equal to 8 over 2 in the bracket A1 tokko qabna. Ida'uu A8 jenna jechaadha ishii kana. Asirraa maal argattu? A8 kana qabna 120. Walqixa ta'a ishiin kun 4 baay'isuu tokko ida'uu A8 taati jechaadha. Ishii kana yoo ittiin baay'iftan maal argattu? 120 walqixa ta'a 4 ida'uu 4 A8 ta'a jechaadha. Kana yoo akkana dabarsitan 116 ta'a. 116 walqixa ta'a 4 A8 ta'a jechaadha. A8 keenya yoo arganne over 4 jennaanii jechaadha. Kana yoo akkasiin balleessine A18 kan keenya walqixa ta'a 116 irra jechaadha. 116 hiruu meeqaati? Hiruu 4 irra jechaadha. Kana yoo hirtanii asitti 2 wal ga'a. 2 8 meeqatirraa hafa 3dha. 36 29 ta'a jechaadha. Kanaafuu A18 meeqa ta'a jechuudha? 29 taati jechuudha. Kana meeqa argannee jirra? 29dha jechaadha. Amma 29 argannaanii A1 qabnaa D keenya barbaaduun dirqama ta'a jechuudha. Asirratti asiinan dhufa. Asitti. So amma maal qabna? A1 kan keenya meeqa? Tokkodha. Enda A8 keenya qabna jechaadha. A8 meeqa qabna? 29 qaba jechaadha. Asirraa maal argachuun? D argachuun nan danda'a jechaadha. D is equal to jenna jechaadha. A8 minus A1 over 8 minus 1 taati jechaadha. Kanaafuu kun maal ta'a? A8 keenya meeqa? 29dha. Hir'isuu tokko irra 8 hir'isuu tokkooti. 8 hir'isuu tokko immoo 7 ta'a jechaadha. Kanaafuu 28 hir'uu 7 4 ta'a jechaadha. Diin kiyya 4. D argannaanii innis termiina gaafate waan ta'eef AN is equal to A1 plus N minus 1 times D taati jechaadha. Kana A1 keenya meeqa? Tokko. Ida'uu N keenya hin beeknu kan barbaannu sanidha. Minus 1 times 4dha jechaadha. Diin kan keenya 4dha waan ta'eef. Therefore AN keenya meeqa arganna jechuudha? Kuni asii tokkodha. 4N kun minus 4dha. 1 minus 4 meeqadha? Minus 3 ta'a jechaadha. Kanaaf 4N minus 3 ta'a jechaadha. Ishee kana innis termii kan keenya arganneerra bakka buuftanii check godhachuu ni dandeessu jechaadha. A8 otoo bakka kana buuftanii 4 baay'isuu 8 32
32 irraa immoo 3 kunoo 29 arganna jechaadha. A1s immoo otoo bakka kana waan buuftanii waan arganna jechaadha. Kanaaf hundayyuu kiraateeriyaan guutaa waan ta'eef deebiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Mee amma gaaffii sadaffaa kana yoo ilaalle gaaffii adda ta'e qofaadha kan itti ilaallu. Gaaffiin inni lammaffaan isa duraan hojjenne faana wal fakkaata waan ta'eef gaaffii sadaffaa qofaan isinii hojjedha jechaadha waliin. Inni kun maal jedhama? Find the sum of integer from 1 to 100 that are divisible by either 2 or 5. Itti kana ilaaluudha. Either 2 or 5 jechuun 2 yookiin 5 kan hiramudha jechaadha. As keessaa kan 2 hiramu dura hojjenna jechaadha. Divisible by 2. By 2dhaaf kan hiramu 2 irraa ka'ee aga dhibbaatti. Inni jalqabaa 2dha. Inni itti aanu 4dha. Inni itti aanu 6dha. Isaan kanas keessatti inni dhumaa meeqadha? 100 jechaadha. Baay'inni isaa kanaa meeqa jennee argachuudhaaf an is equal to a1 plus n minus 1 times d jennaa jechaadha. Kun 100dha. Wal qixa ta'a. A1 keenya 2 ida'u asitti n minus 1 times 2dha jechaadha deen keenya. Kanaaf kun hin baddi. N kan keenya meeqa? 50 ta'a jechaadha. Kanaaf ida'amni isaanii meeqa ka jedhuus kana ilaalla jechuudha. What is S divisible by 2? Div by 2. Divisible by 2 samii isaa jechuudha 50dha. S n is equal to n over 2 into 2 times a1 plus n minus 1 times d ta'e jechuudha. Ishii kana n kan keenya 50dha jechaadha. Bakka buufannaa S50 is equal to 50 over 2 in the bracket 2 times A1. A1 is 2, 4 ta'a plus 49 baay'isuu diingaan keenya 2 jechaadha. Ishii kana baay'iftu. Kun yoo baay'iftan meeqa? 25. Asitti ishiin kun immoo meeqa? 98 ta'a. 98 da'uu 4 200 ta'a jechuudha. 200. Kana yoo baay'iftanii 100 fi asirratti baay'isna 200 baay'isuu 25 baay'ifna jechuudha. Kana 10dha, 0dha, 5 ta'a. Asitti 4dha. Asitti 25 baay'isaa jirra. Asitti 0dha. Asitti 2dha jechuudha. Ishii kana walitti daatu jechaadha. 0, 4, 5, 2dha jechaadha. 2540 jechuudha. 2540 argannee jechaadha. Isaan kuni kan 5 hiraman nan hojjedha jechaadha. By 5, what is the first number divisible by 5 from 1 to 100? Ishii kan beekuu qabdu jechaadha. 5 irraa kaati. Achiin 10 jenna jechaadha. Achiin 15 jenna jechaadha. Achiin 20 jenna jechaadha. Akkanumatti itti fufee inni dhumaa 100 jechuudha. Ishii kana yoo ilaaltanii meeqa baay'inni isaa ka jedhu an is equal to a1 plus n minus 1 times d jettu jechaadha. Kanammoo maal gootanii an keenya 100 jechuudha. Wal qixa ta'a. A1 keenya 5 ida'u n minus 1 times 5. Kuniif kun hin baddi dhibbumaaf 500 furtu inni keessa meeqa argattu jechuudha. 20 argattu jechaadha. Ishii kana walitti daatu jechuudha. Divisible by S divisible by 10 dha jechaadha. Ishii kana jechuun baay'inni ishii meeqa arganne S 20 dha jechaadha. S20 n is equal to n over 2 into 2 times a1 plus n minus 1 times d taati jechuudha. Ishii kana jechuun seera. Kanaaf S meeqa 20 jennaan 20 over 2 into 2 times a1 is 5 plus 20 minus 1 is 19 times d kan keenya 5 ta'a jechuudha. Ishii kana waliin baay'isuu qabdu. Kun meeqa 10 taate jechuudha. 10 ishii kana 10 taate kunis yoo waliin baay'ifne 10 19 baay'isuu 5 ida'uu jennee mi'a baay'ifnu 45 4 qabna. Ishiin kuni 5 baay'isuu 1 5 5 4 95 ta'a jechaadha. Ishii kana immoo yoo walitti daatan 500 taati jechaadha. 10 baay'isuu 500. 10 baay'isuu 500 jechuun immoo 1050 ta'a jechaadha. Inni kuni
kan lakkoofsa tokko haga dhibbaa jiran kan shaniif hiramanidha jechuudha. Ilamma isiniif haa hifu. Kan lamaaf hiramanii fi kan shaniif hiraman kan lamaaf hiraman keessa kan shaniif hiraman jira. Kan shaniif hiraman keessas immoo kan lamaaf hiraman jira jecha. Kana jechuun koomanii isaa jira jecha. Koomanii isaa nu gaafanne garuu kan nu gaafate yookiin lama yookiin shaniif kan hiramanii jechuudha. Kanaafuu maal gootu by booziif kan hiramu barbaanna jechuudha. Lamaafis shaniifis isa keessaa baasuu qabna waan ta'eef. Kanaafuu divisible by both 2 and 5 kan jettu sanaaf hojjechuu qabnaa jechaadha. By both 2 and 5. 2 and 5 jechuun 10dhaaf jechuudha. Kanaaf ishii kana first element is 10, 20dha. Secondiin 30, the last is 100. Ishiin kun lachuuf shaniifis lamaafis hin hiramu jechuudha warri kun. Warra kana keessaa baasuu qabna achi keessaa ooriin gaafatame waan ta'eef. So maal gootanii an is equal to jettu jecha. An is equal to a1 plus n minus 1 times d. 10 akka ta'e beekamaadha jechaadha kun. 10 walqixa ta'a, 100 walqixa ta'a. a1 10 ida'u n kanan beeknu n minus 1 diin kan keenya 10 jechaadha. Kana yoo hirtan meeqa argattu? n keessan 10 argattu jechaadha. n keessan kan immoo yoo walitti daatanii Sn is equal to n over 2 times a1 plus n minus 1 times d jennaanii jechaadha. Ishii kana hojjettan maal argattu? 10 irra 2 5 argattu. Ishiin kun 20 ida'uu jettuuni kun meeqa? 10 9 baay'isuu 90 ta'a jechaadha. 90. Kanaaf ishii kana waliin baay'iftan 110 550 argannaa jechuudha. Dura hojjennee turre. Amma kana maal hojjettu? Isa kana divisible by 2 or 5 jechuuni ishii kana sirriitti beekuu qabdu jechaadha. Divisible by 2 or 5 jechuun kan keenya divisible by 2 or 5 jechuuni lamaa yookiin kan lamaa fi shanii sun keessaa bahuu qaba jechaadha. Kanaafuu S by 2 or 5 is equal to S2 plus divisible by 2 plus S divisible by 5 minus S divisible by both. Both 2 and 5 by 10 dha jechuudha. Ishii kana meeqa qabdanii by 2 meeqa argannee jirraa? 2540 jechaadha. 2540 ida'uu kan shanii immoo meeqa argannee? Kan shanii 1050 argannee jechaadha. Divisible by 5. By 5 hojjenneeti jirra. Eessatti? By 2 dha kuni. Divisible by 5 kunuuti kan irratti argannee jirra jechaadha. Baay'inni isaa 20. So by 5 dha jechaadha ishiin kun. By 5 1050 argannee jirra jechaadha. 1050. Hir'isuu ishii boozii kanaa immoo meeqa argannee? 550 jechaadha. Kunoo kana walirraa yoo hir'isan deebii isaa argattu jechaadha. Isa kana walitti yoo daatanii kanaa fi kana yoo walitti daane 0 arganna. 5 fi 4 yoo walitti daane 9 arganna. 0 fi kana yoo daane 5 arganna. 1 fi 3 arganna jechaadha. 3590 hir'isuu 550 jenna jechaadha. Kana immoo yoo hir'iftan maal argattu? 0 irraa 0 argattu. 9 irraa 5 4 argattu. Asitti immoo 5 irraa 5 maal argattu? 0 argattu. Kanaafuu ishii kan arganna jechaadha. Meeqa? 3040 ta'a jechaadha. Divisible by 2 or 5 deebii keenya kanan ni ta'a jechuudha. Summary. The sum of first n terms of arithmetic sequences given by either this Sn is equal to n over 2 into a1 plus a. Once you know this formula, it is possible to derive from this. So this formula is already derived from this formula asirraa jechaadha. Kan inni fudhatame
derive goone jecha. Ishii kanarraa kana derive gochuun hin danda'amu. Akkamiin gootanii Sn is equal to n over 2 into a1 plus an ishum kana qabadhaa jechaadha. Kana qabannaan hin beektu an jechuun maal akka ta'e. N is term of arithmetic sequence a1 plus n minus 1 times d dha jechaadha. Ishii kana iddoo an buusu jechaadha. Kanaafuu n over 2 a1 plus n minus 1 times d jettu jechaadha. Kanammoo yoo hojjetan maal argattu n over 2 times a1 plus n minus 1 times d jennaa jechaadha. So derive gochuun hin danda'ama jechuudha. Kana baay'ee yaadatti kennina. Mee amma previous university entrance exam kuni bara 2003 dha. Mee waliin ilaallamee akkamittiin akka hojjetamu. Ishi what is the sum of all multiples of 3? Argitanii multiples of 3 between 20 and 200. Between nuun jedhee jira. Kanaafuu isa jalqotuma hirameeyyuu isa jalqabaaf isa dhumaa hin dabalatu jechuudha. Kanaafuu 20 fi 200 gidduu 3f kan hiraman jechuudha multiples. Kanaafuu meeqa fudhannaa 20 3f otum ta'eeyyuu hiramu meeqarraan ka'a 21 irraan ka'a jecha. 21 3 nan deema jecha. Meeqa 24 27 kuni hundumtuu 3 hirama. What is the last? The last in 200 hin hiramu 3f. 99 otoo fudhannee kana 19 hin hiramu. 98 otoo fudhee 10 ta'a 18 kanaafuu ni hirama jecha. 3f hin hirama. Maaliif tokko da'uu 9 10 da'uu 8 18 98 fudhannaa jecha. The last 98 3f hin hirama. Eega hirameefu the last keenya isa ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif divisibility by 3 beektu jechaadha. Ida'amni dijiitii meeqaaf hiramuu danda'uu qaba? 3f hiramuu danda'uu qaba jechaadha. Kanaaf 18 immoo meeqaaf hin hirama? 3f hin hirama. So the last digit is 198 ta'a jechuudha. So ishii kana 198 ta'a jechaadha the last. Baay'inni isaanii meeqaa ka jedhu ilaalla jechaadha. an is equal to a1 plus n minus 1 times d jenna jechaadha. an keenya 198 walqixa ta'a. a1 kan keenya 21 dha. Ida'uu n beeknu hir'isuu tokko d kan keenya 3 dha jechaadha. Baay'isuu 3 jechuudha. Ishee kanatti baay'ifnu. So kana yoo ilaaltanii akkas yoo dabarsitanii 198 irraa 21 yoo hir'iftanii 7 ta'a jechaadha. Walqixa ta'a. Ishii kana yoo ittiin baay'iftanii 3n minus 3 ta'a jechaadha. Ishii kana akkana yoo dabarsitanii 180 ta'a jechaadha. 180 walqixa ta'a 3n ta'a jechaadha. Over 3 kana yoo hirtan meeqa ta'a? N is equal to meeqa? 60 jechuudha. Baay'inni isaa 60 dha. Yoo lakkooftan tokko lama jettanii kanarraa kaatanii tokko lama yoo lakkooftan baay'inni isaa 60 ta'a jechuudha. Amma kana n keenya dargannee a1 keenya dargannee d keenya beeknee sn jenna jechaadha. Sn is equal to n over 2 into 2 times a1 fayyadamuu qabna jechaadha. 2 times a1 plus n minus 1 times d. Maaliif a1 if d qabna waan ta'eef. Is equal to ishiin kuni s 60 jenna jechaadha. Is equal to 60 irra 2 into jenna jechaadha. 2 times a1 jechuun 2 times 21 ta'a jechaadha. Plus n keenya 60 59 ta'a jechaadha. Baay'isuu d kan keenya immoo 3 ta'a jechaadha. Ishii kana seeraan hojjechuu qabdu jechuudha. Kun meeqa? 30 ta'a. Asitti ishii kana yoo baay'iftan 2 baay'isuu 21 42 taate jechaadha. Ida'uu kanammoo 3 yoo baay'iftan 3 baay'isuu 9 27 ta'a. 2 3 baay'isuu 5 17 ta'a jechaadha. 17 ta'a. So 177. Amma ishii kana 30 baay'isuu ishii kana 2 walitti daana 9 ta'a. 4 fi 7 immoo 11 ta'a. Asitti tokko qabna 2 219 ta'a jechaadha. 219 kana 3 baay'ifname. 219 baay'isuu 3 yoo jettanii kun meeqa 27 2 qaba.
sadii sadiif lama shanidha. Sadii baay'isuu lama immoo 6 ta'a jechaadha. Duwwaa tokko qabna waan ta'eef 6,570 ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya meeqa ta'a jechuudha? Baarra kan jettu kan ta'a jechaadha. So foormulaa kanallee sirriitti yoo fayyadamtan deebii sirrii argachuun ni danda'ama jechaadha. Kaalkuleetara garaagaraa hin fayyadamiina. Yaalaati deebii yoo dogoggortan illee irra deebitanii sirriitti yayyaaluu isinii wayyaa jechuudha. Mee amma immoo kana waliin ilaalla gaaffii lammaffaa kana kun immoo bara 2008dha jechaadha kan dhufe maaliif isa kana yoo irratti qophooftanii sirriin hojjechuu dandeessu. Amma maaltu isinii kenname? Arithmetic sequenceedha jedha. First termii A1 nuu kennee jira. Mee A1 kan kiyya meeqadha? 2 naa kenneeti jira. End asitti yoo fudhattanii end jenna jechaadha. AN plus 1 is equal to AN plus 4 dha jechaadha. Asitti yoo ishee kan akkana hir'isee AN plus 1 minus AN is equal to 4 ta'e jechuudha. Ila ishee kana yoo fudhattanii there is no natural number between n plus 1 and n jechuudha. Kana jechuun difference between consecutive termidha jechuudha. Kun immoo d dha jechaadha. So asuma maalan qaba jechaadha? D qaba jechaadha. D kan koo 4 jechuudha. Argadhee jira. A1 qaba D qaba jechaadha. Amma maal nu gaafate? A3 irraa ka'aati amma A35 meeqa baay'een termii kanaa meeqatoo jettanii ishii kana ilaaltanii akkuma dura sameeshinii irratti isin agarsiisetti ishii kanarraa kanan hir'isa jechaadha. Meeqa? Number of terms to be added. Number of terms to be added. Meeqa jechuudha? Asirraa 35 hir'isuu 3 iddoo irraa ka'e ida'uu tokko jenna jechaadha. Kana yoo meeqa jettuun kun 32 dha jechaadha. So this is n dha jechaadha. Kanaaf jennaan ishii kana dargannee salphaatti Sn is equal to n over 2 into 2 times A1 plus n minus 1 times d jenna jechaadha. Maaliif hundayyuu qabna waan ta'eef. S33 is equal to 33 over 2 times A1 is what is A1? A1 is obviously 2 dha jechuudha kan nu kenname. Garuu asirratti innaa kaanu ishii kanarraa kaanee hojjenne. A1 kanarraa kaanee jechaadha. A3 irraa kaanee hojjenne. A3 kan keenya yoo jennu A3 sana beekuu qabna jechaadha. A3 is equal to A1 plus 2D dha jechaadha. Ishii kanarraa kaane. Ishii kanarraa akka kaane beekamuu qaba jechaadha. Naa hojjettaniyyuu A1 irraa miti jechaadha kan nuti kaane. A3 irraa kaanee hojjenne. So ishii A3 kana jechuun maalinni A1 jechuun 2dha plus ishii kana immoo meeqa jennaani 2 times D dha. D kan keenya immoo meeqa? D argannee jirra 4 jechaadha. 8 jennaan jechaadha. So ishiin kuni 10 jennaa jechuudha. Ishii kana akkasitti fudhachuu ni dandeessu jechaadha. Akka A1 keenyatti A3 fayyadamna jechuudha. Kanaaf 10 jenna jechaadha. Plus n keenya 33 dha. 32 ta'a jechaadha. Baay'isuu D kan keenya immoo 4 ta'a jechaadha. Ishii kan ittiin baay'isnaa jechuudha. So kana yoo fudhattan 33 irra 2 kun meeqa? 20 ta'a jechaadha. 20 ida'u kana yoo baay'iftan maal argattu? 8 arganna. Kana baay'isuu kana immoo 12 arganna jechaadha. 28 ta'a. Kun immoo 33 irra 2 into 20 ida'u ishii kuni 148 jechuu dandeenya jechaadha. 148 jechuudha. 148 iruu 2 jechuun bakka lamatti 74 ta'a jechaadha. So kana jechuun 33 baay'isuu 74 ta'a jechaadha. 74 baay'isuu 2 148. Kanaaf ishee kana baay'inna jechaadha. 74 baay'isuu 33 meeqa akka ta'e waliin hojjenna jechaadha. 12 tokkoon qaba. 21 fi 1 22 ta'a jechuudha. Kuni 12 meeqan qaba? Tokkoon qaba. 21 22 ta'a jechuudha. Ishii kana walitti daatu. Kun meeqa? 2 4 2 24 42 ta'a jechuudha deebiin. Kanaaf haadha kan jettu kan deebii sirrii ta'a. Ishii kan akkasiin hojjechuu danda'uu qabdu jechuudha. So kunumaan xumurraa kan itti aanu
part 6 sum of geometric sequence ka jedhu waliin laalla. Kana video kana copy like share gochuudhaani warreen bira hin geenye bira akka geessan isiniin jenna. Galatooma.